Kilaasteraa kana kan jammarre waggaa sadaffaadha. 2016 eegallee hanga ammaatitti waggaa sadaffaan bara kana. Saniin dura qonna aadaati kan qonnu. Isa saniin badaa miti. Hektaararraa kumtaala 15 hanga kumtaala 20 kan hin dabarreedha. Amma immoo erga waggaa sadaffaa kanaati ogeessis nu bira dhaabbataa jiru. Isaan ogummaa isaaniitiin gorsa nuuf laatu. Hektaararraa duraan 2016 25 hanga 30 kana argachaa turre. Amma immoo bara darbe kana 35 hanga 40 kan deemamaa jiru jechaadha hektaararraa. Warri hojjetaan dirree qonnaa baay'ee nu gargaaraa jiru. 2016 baay'ee nurra deemanii nu gargaaranii ta'u. Kilaasteraan hojjedhaa waan miidhagaadha inni itti galle erga itti galleen booda waan baay'ee ta'e erga siyasii bakka wal morkii hojjeta ormi sirumaayyuu morkii baay'ee waan miidhagaa ta'e lafti kun amma torbaniin booda baay'ee miidhagaadha. Baay'ee waan nama jedhudha. Wal morkii hojjeta qorichi injira farra aramaatiin waleetoo eeguu baay'ee hojjechaa jiru. Akka walii galaatti akkaana wal maraatti qonnaan bulaan keenya gargaartummaarraa gara oomishtummaatti ce'uudhaaf karoora baafatee hojii guddaa keessa galeera. Keessattuu karoora qonnaan bulaan keenya baafate maal hojjechuu akka danda'u, kan hojjete irraa immoo maal argachuu akka danda'u, kan argate irraa immoo maal qusachuu akka danda'u qonnaan bulaan keenya karaa adda ta'een bara baranaa kana karoora baafatee hojiitti galee gargaartummaarraa gara oomishtummaatti ce'uudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Bara kana bara 2018-19 akka Shawaa Lixaatti lafa hektaara 900 fi 2892 as keessaan gammaatti kan qotamee jiru parsantaa 90 ol qonnee jirra jechuudha. Kana keessaa kan qamadii waliigala isaatiin kan hin hojjenna jennee karoorfanne gara 200 fi 32 isaa waliidha karoorri keenya hektaaranii. Isa kana keessaa immoo ammaatti kan qonnee lafaa hektaara 218 qonnee jirra. As keessayyis kan faca'een jira jechuudha. Naannoo hektaara 200 fi 6 facaasaa kan guyyaarraa malee facaafamee jira jechuudha. Qophii qonna gannaarra kan nuti jirru. Isa kanaaf karoora bara kanaaf qaban gosa adda addaati kan nuti qabanneetiin jirru. Isa keessa akka waliigalaatti yoo xiqqaate bara kana lafa hektaara 900 fi 2000 ol hin qonna jenneeti kan nuti qabanneetiin jirru. Kan keessa yeroo ammaa kana dhibbeentaa 90 sanaa ol ta'u qotuun danda'ameetu kan jiru.
San keessaa inisheetiiviin illee jira jechuudha. Caalmaatti xiyyeeffannaa guddaatti kennee kan hojjetaatiin jirru. Garri 700 fi 56 ta'u kana keessaa inisheetiivii qonnaatiin kan qotamudha. Inisheetiivii qonnaatiin wal qabatee kan jiru karoorri keenya sana yoo ta'u yeroo ammaa kana parsantaa 100 qotuun danda'ameera. Facaasaadhaanis yoo ilaallu gara 50tti kan hiiku facaasuun danda'ameeti kan jiru.